qarshii miiliyoona tokko kan ammoo asumaanoo osuma jennu galchanii akkaawuntii an kenne birra galchanii risiitii illee naaf erganii jiranii kanaafiyyuu maallaqni na bira gahee jira risiitii illee daqiiqaa muraasa booda akka laayivii kanarraa baheen karaa feesbuuka kootiitiin isinii maxxansaa karaa tiiktookiitiin illee isinii maxxansaa maallaqni miiliyoona tokko akkaawuntii an itti kenna irratti galchanii na bira gahee jira. Galatooma ulfaadhaa jechuun ni barbaada. Guutuu baates qarshii miiliyoona tokko kennuudhaaf waadaa gallee finnee dhufne. الله أكبر الله أكبر والله رب سلام كيف ربنا كيف نعبد Ammas qarshii miiliyoona tokko miti. Qarshii miiliyoona lama kennuudhaaf. مليون Kanas immoo egaa abbaa ifa sinigoo challenge kan qophaa'e yoo muuduu jedhee followers kun yoo muudee akkas qophaa'e challenge kun muudee oomishee akka yaadanitti akka adeemsifatee turte garuu muudee adeemsa kanammoo jijjiirree kaadhaa bifa ambaasaaddariitiin kaampaanii jedhamu iddoo tajaajilu ambaasaaddari paasijeeri baay'ee Kita ira kena bimo sama kena dua kami kasih miliyan dama kini boleh lera miliyan hukumu amma kan kini bimo tu bisa bimo adim sani boleh jaga nak kesipu kan saya akan perlu cari. Okey, akhirnya sudah ada tahu kasih nasri dah kasih ni hukum ni kasih polong gutu bates miliyan atau Kita OPSN itu. Dabalatamu wajib akka hojjetu ambaasaaddarna ta'illee miiliyoona tokko annas daballee fi miiliyoona lama finnee fi dhufne yoon wajjin hojjete ambaasaaddarna ta'an wajjin kufaa kaampaanii kan wajjin waan guddaa hojjetee bakka guddaa ga'u wanta inni tattaaffii hagam akka godhe waan beeku qarshii miiliyoona lama qopheessinee fi jira. Egaa ergaa Asinummaan jedhaati ergaa kan dabalan jira. Intingee sini dabalatamu inni biraammoo dabalanni gaafa viidiyoo waraabuu nasriin hawwii haadha manaasaa hawwiidhaan maal barbaadda yookaan viidiyoo waraabameen arge ani biyya galee maatii koo arguun barbaada ka jettu viidiyoo ishee arge viidiyoo san laaleen ture kanaafuu hawwiidhaafis tikeettii VIP biyya geecha ittiin deebitu yeroo barbaadde tikeettii faaste deliverii kaampaaniin tikeettii qopheessee jira. Kana fakkaata egaa yaadni keenya inni kan biraa namoonni biraas namoonni Imaraatii keessatti argamtanii namoonni daldala garaa garaa irratti hirmaatan jirtanii nurraas muuxannoo kan argatanii namoota biroo keessatti challenge akka kanaa kan kennitanii tokkoffaa biizinasiin keessaa isinii beekama keessattuu namoonni daldala irratti hirmaatan jechuudha. Akkasumas immoo nama qabdan nama iddoo mesejaan yeroo ammaa kanatti nama isin tajaajiluu danda'u nurratti jechuudha. Kanaaf nama qabdan osoo jabeeffatanii chaalenjiiwwan akka kanaa osoo kennitanii jira. Kana waraabadhaa tiktaak irratti gallakkisaadha. Akkasumas immoo beeksisamoo karaa miidiyaa eetirii hojjechiifadhaa isin jenna. Kana ergaan kun Galatti hawaasni kiyya fooloonaa gootanillee kan na waliin dhaabattanillee kan na waliin hin dhaabannellee isinillee warra faasta deliverillee wallahi onneerra galatooma anammoo nama kaleessallee rabbiin bakka xiqqoorraa kaasee bakka amma jiru nagee fuuldurallee rabbii kiyyarraa abdii guddaa qaba
ummata Oromoo yoomillee yoo jiraadhe waan guddaa dalagee simboos yookaan ammoo jaalalumaaf kabajaa qabu kana rabbiin bakka naaf malu na hageessu yoomillee bakka salphinaatii fi haala salphinaa irra rabbiin hin dhaabini jaalalaa fi kabajaa isin naa qabdaniif kan rabbiin naa kenne kana narraa haa tursiisu galatooma ulfaadha isiniif ammoo jecha hin qabu fast delivery akkas kan xumura ammoo sorry ambaasaaddarummaa isaan naa kennan kana guyyaa boruurraa fayyadamuudhaan namoonni UAE keessa jirtan shooppii garaagaraa kan qabdan walumaa galatti qabeenya garaagaraa kan qabdan kan deliveriidhaan maamila keessanii erguu barbaadan karaa fast deliveriitiin akka qabeenya keessan ergattan fakkeenyaaf mana uffataa warroonni qabdan akka fakkeenyaatitti uffatuma namni ijoolleen mana madaabii teettee sinirraa ajajjoota haa ta'u ajmaan irraa Abu Dhabiitti shaarja irraa Abu Dhabiitti fujeeraa irraa salkeematti bakka garaagaraatti walii erguu barbaadan fast deliveriin isinirraa fuudhee isteeta UAE keessa jiru torban ni geessa isin isaanii kennatu qofa anis akka ambaasaadara isaaniititti rakkoo dhaabbata kanarraa isin mudatu yoo jiraate qisaansa'insi qabeenya keessan irra gahu yoo jiraate naqunnamuudhaan rakkoo sana waliin furuu dandeenya kanaaf please suuqii biyya kana keessatti namoota shooppii banata ayyoo xiqqaate shooppii 100 ol eebbisiisee jira waliin dhaabadhee namoonni garuu karaa fast deliveriitiin meeshaa argatan yoo jiraate namoota persentii walakkaa waan kanaatu hin geenyedha namni keenya osoo dhaabbata wayii as keessaa qabu meeshama fuudhanii geessuudha kan itti kennitaa fujeeraa naa geessettaa waan kafalamu kabaltee jira kana fuudheen fujeeraa sii geessa kanaaf jecha lammii biraallee barbaachisu orma gabbaruullee nu barbaachisu nama keenya waliin dhaabannee isaan irraa naa ergannu isaan irraa naa fayyadamnu haa guddatanii qabaannaan warra waan kana nuu godhan boru yoo kana ol argatanillee kana ol ummata keenya tajaajiluu danda'an walumaa galatti fast delivery irraan meeshaa keessan ergadhaa wantoota kamiinuu tajaajila barbaadaniif dhaabbata kana mariisisaa lakkoofsa bilbila isaanii tiktook isaanii jala jira anis ammoo ambaasaaddarummaa kiyya kana fayyadamuun teknooloojiilee barbaachisu fayyadamuudhaan karaa miidiyaa keenyaa fayyadamuudhaan miidiyaa kana beeksisuu fi biraandii isaa guddisuu irratti waan danda'e hundaanuu isaa wajjin hojjetuuf qophiidha waliigaltee baatii jahaatiin walii mallatteessinee jirra baatii jahaa kana keessa dhaabbata kana tarkaanfachiisuu irratti qooda kiyya ni baadha inshaallah galatooma alfaadha wayyoo qabaattee kan namni nasiiba de mana yaalaa haa ta'u oma fedhe tajaajila hawaasaa ka kennu wayii ka akkanumaan kara deemaan sitti dhufurra yoo ama namni tokko mubaarakis haa ta'u every single person namnummaan hordoftoota qabu tokko viidiyoo wayii si hojjate namni biraa bakka jiru baaleef booleef baha dhiharraa dhaga'ee dhufeetiin hin fayyadama iyyaafate jechuu tajaajila ati kennitu san fakkeenya nama irra hedduu ijoollee kenna ana dabalatee namni hedduun amma fakkeenyaaf xirsi walaaqaan baay'een jiran warri ilkaan amma uumamaan zaage kabuudeen amma fakkeenyuma isinii kaasa uuma ofii qabu nama ilkaan kiyya kun akkalaat godoloodha nama fakkeenyuma ofii isinii kaasa nama biraa fakkeenya kaasinatti artan anamma saba kiyyaaf ilkaan kenne akkalaat godoloodha xirsiin kiyya walaaqadha jechuudha namni mana ilkaanii qabu tokko yoo nasrima yookiin namuma biraa beeksisiifate yookiin anumayyuu ilkaan kiyya cabe kana birrii dhabee ta'aa jira waggaa meeqana wajjira umrii 40 na waliin ta'aara naa tolchite birri makiyyaanuu viidiyoo waraabee yookaan dhiise warri ilkaan bareeffatuu barbaadu filannoo godhatee si bira dhufa si galee akkasi waan akkasaniiti amma fakkeenyuma gabaabaa jechuudha karama kanaan hundi keessanuyyuu wanti kun isin fayyada jechuudha maamilli keessan dabalaa deema jaalala argataa deemtu dhaabbataa oolurra achi keessa hojjettoota garagaraatu jira warra qulqullinaatirraa eegalee haga doktorootatu jira dawaa mallaqaan fidda doktora achi keessa dalaguu birrii kafalta warra gargaaruu birrii kafalta takayyal nuti amma birrii qabnuuf warra birrii qabu isinitti himaa jirra akka fakkeenyatti rakkoo dhuunfaa keenyatirraa kaane shamarri amma ilkaan kana bareeffatuu barbaada jaarsa ofiitti bareeduu barbaada jaarsa argachuuf amma hedduun ijoolleen hedduun dhaabbatanii hafanii roonni abbaa kanaa jedhanii jiru jara kenna maal taatan warra mana yaalatirraa kaasaa beeksifadha tolaayyuu isinii beeksifna nuti isinii galee waan kanarratti nuti duubatti hafaa jirra jechuudhumaa fi akkuma fakkeenyatti rakkoo ofii jecha dhagaa irraa fayyadama geessanii isin illee nama biraa gadhaabdi ilaalu biyya adaraa piroomiisiin keessanii mire atis nama hin beektaa rakkataa akkas hin beektaa rakkataa saniif gaachana taatee boru fiddee rakkataa san kaampaanii ofii galchiti inshaallah yoo banatti qalbii yoo godhatte dhageessanii kana waan ta'eef isinu isinitti himte
jajjabeessaani irraa fayyadamaan dhaqaati. Yeroo qofaa yeroo taphaa qofaa wal jalan hin fiinnu. Yeroo waa walirraa gurgurannee walirraa guddannullee wal jajjabeessuu qabna. Jajjabeessaanii gurguddisaanii isin hinjabaatti abshirii arafo smartii jabaadhuudhaati. Ati akkas hin jedhe. Bakka galgala walitti deebine akkanaan jetteef akkasiin jedhe inshaallah. Xaabiyaa ani waan biraallee waan dhaga'een jira. Xaabiyaan kalaa ta'e galgala si gaafadha. Wallahi jee lubbu maal dhageesse. Eegalteertu wayillee jira. Waan eegalteertu tokkos galgala si gaafadha. Maal dhageesse. Dubaay keessa bilbila kan keelleen harka jira xalafeera. Waan argee jira galgala si gaafadha. Wal qabanya. Maal dhageesse. Dhagaheera maal gootaan galgala wal agarra. Bilbila keessatti waan akkasiisan just yaani teekstiin ana arge waan addaati galgala wal gaafan. Kana of amma tanaatu siif. Aga Dubaay deemte. Yaadadhu meeti aga Dubaay deemte eenyu faana hin beekta. Tokko faana. Laak wal agarra marrajaa jira. Marrajaa jira wal agarra galgala ammanis socho'aa dhaqee shaaworii gala. والله في السوشيال ميديا أنا أحمد بروفيل من بيقولي لين قد ما عرفت تربل لما نجي أصل فيه وش شيء مسؤول شيء مسؤول كم شيء منصور كم كم يقول كم زمالي راجع منصور كان أنا يوم تاني اسمه كان أرجو برباد جتون كلام مفا نمني مفا كنا بتلين جاري اللي قبضوا ملا إن جواتي قبض شريعة اللي أكبين نتي أكا شريعتي أعرفوتي يسي قرصا أكا شريعتي كولي في إناتو إيه جماب إيسي سنوني دي بتي لور كتو ما لين نسين جاري اللين تي وين جاردين دي بچو ملا اندي بطو سين اندي بطو إيسي بالله والله إنتينا بريسات والله بالله كمان دكت عندي بتو جاسا يوم بين بيكو جاي ورب الكعبة كمان دكت سيجالي نمني أنا فويو وان أوف ألان نسين جالت لا لما جيتش مجان كون جد جيتش رغاتي ميچافي ميچي يون جاني ما جد سا إيه بدا أنا ندي وندي والله ريف الربع والله ريف الربع جدينتي شوف والله يا موي كان أفت والله ريف الربع والله يا كنس يوي وين أنقد أيان خيتو جارتين رد أول تيرو مسألة ناتا والله يدي سبله إيه سب خد تربي خد مولي شوفه ده خي ماما ون لا لا تناقض قبل أيه أقول بولا بقى جيت سا مالتا ومانتا نه تلاقى مال فكات أبوستو نسيب ركان لا مالجر أردفتو دقيق علي يعني ببردو وين سنين جدا وقبل سنين جدا جرا أنا لالتا ولا كبنيو Oi, hey. warri noor dufaa jirtan hedduu takka galatoomaa waan ishin jechuu barbaade anillee Dubaay deemuu yaada. Akkasumatti akka wal cinaa dhaabbannee anillee dalagaa eegaluu yaada. Naaf ishin jechuu barbaade ni hubattan jee yaada. Abba mana akka biraan nulaan jira waan jiru hunda just qabna jettaa sun. Isiniin jala kanuma isin hubachiisu barbaadee taate qasharra. Namni tokkichaan kun yeroomaa fi deemaadha waan ta'eef dalagaan ijoollee inni na fakkaata. Walaa jajjabeessinu isiniin ja'a.
Lubbiin nagamu eenyu naasofte nama si bira jira mee achi qabi. Lakkee ana Oromootti haasa'u jira. Mee achi qabi. Hundi keessan warra Dubaay jirtan. Kan isin barbaadeeti gaafa qaamna lubbiyyeen illee jijjiiramaaf karaa dalagaaf hin damnaaf illee karaa guutuu Dubaayiin wal cinaa dhaabbannee wal jajjabeessinee haasa'an jedha. Kanuma dhaamsi fayyaa. Isin dhaamachuu fadheeti beektaa gizeettuu gastee fayyaa namni hedduun dhufu waan ta'eef warri Dubaay jirtan akka nama hubattan isin jechuu barbaadeeti kan kan biraata illee yaasuun gizee kanatti na laalteen sodaadha abbaan manaatti illee akka biraan nu laalu jira gastee fayyaa taasisuudhaaf akkasii isiniin faamilii qaqqaalii Oromooti yegaroon hunda keessa. Lubbiin mana ibdeen baana. Oromoon muruu hin jaaladhu hunda keessa wallaahi.